Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubee isinitti himna oduu waliin Addisuu Muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Itoophiyaan daldala daangaa Jibuutii fi Sudaan kibbaa waliin qabdu to'achuuf seera haaraa tumte. Bal'ina oduu kanaa Waariyoo Didaatu dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo daldala daangaa biyyoota gubbaa jiran irratti labsii baase. Seerri bahu kun daldala halidilee biyyoota lamaan jidduu jiru seeraan to'achuu fi beekamtii kennuuf kan fayyadu ta'uu Ministeerri Daldalaa fi Tokkummaa Naannoo Itoophiyaa Yaayyoo addeesse. Akkasumallee mootummaan akkuma duraan daldala kana irratti hojjechaa jiru ammallee kan irratti hojjetu ifoomsee jira. Ittaanaan Ministeeraa fi Daldalaa Tokkummaa Naannoo Kaasahuun Goofee Kibxata darbe akka jedhanitti murtee dabarsuun dura seerichaa fi galtee kan ta'an irratti bakka bu'oonni biiroo daldala biyyoota lamaanii jidduutti mariin taasifamaa jiraachuu isaa ifoomse. Akka Abba Kaasahuun jedhanitti seerri kuni uummata daangaa biyyoota lamaanii gubbaa jiranii fi gahee guddaa qabaachuu isaa ibse. Waliigalteen daldala daangaa biyyoota lamaanii jidduutti bara 2015 keessa mallatteeffame kun battalumatti faayidaa barbaachisummaa isaa mul'achuu itti deebisuun Abba Kaasahuun Goofee dubbatee jira. Ammajjii bara 2023 jilli Itoophiyaa Abba Kaasahuun Goofeetiin hoogganamu Jibuutii daawwachuun daldala halergii meeshaalee tokko tokko akkaataa waliigaltee daldala daangaatiin kan eeyyamu ta'uu sarara mari'atan. Sunuma wal qabatee itti deebisuun guyyaa har'aa jechuun adoolessa 4 bara 2023 seera hin taane keessa baasuun seera ta'ummoo akka raggaasan ibsan. Akkaataa labsiisaan raggaasan kanaatti namoonni hojii daldala kan hojjetan ji'a tokko keessatti meeshaalee haga doolarii 1,000 baasu geejjibuun kan eeyyamu ta'uu Abba Kaasahuun ifoomseera. Ammallee daldaltoonni Itoophiyaa meeshaalee garaagaraatii fi beelladoota akka loonii, kuduraa fi muduraa, boqqolloo qaraxa malee akka Jibuutiitti ergan Yaayyoo ifoomsan. Karaa biraatiin zayiti nyaataa, sukkaara fi ruuzii Jibuutii irraa gara Itoophiyaatti akka bilisaan galchan ifoomsan. Haa ta'u malee daldaltoonni kunneen damee Koomishinii Gumruuka Itoophiyaatiin galmaanii beekamtii heeyyama daldala argachuu akka qaban dhaaman. Kana malees meeshaalee gara biyya Jibuutiitti galfatan kan daldaltoonni kun gatii mootummaa naannootii fi federaalaatiin beeksisetti gurgurachuu akka qaban balballoomsan. Kan ta'uu baannaan immoo heeyyamii daldalaa isaanii irraa akka mulqamu ifoomsanii jiran. Gochi daldalaa fi seerri isaan raggaasan kun daldala bilisa biyyoota Afrikaa jidduu cimsuuf akka hojjetu beeksisanii jiran. Akkasumallee biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii seerota kan qabatanii deemaa jiraachuutti himame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad bara 2018 aangoo qabateen gadi qotureen booda bulchiisa isaa daldala walaba Afrikaa kan dangeessu kutannoon kan qabu ta'uu isaa addeessee jira. Waggaa 3 dura pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan waliin daldala daangarraa eegalchiisanii turan. Akkasumallee ministeerri daldalaa fi tokkummaa naannoo seera daldala daangaa Sudaan kibbaa waliin qabanillee irratti cimanii akka hojjetan ifoomsanii jiru. Komishinii marii biyyaalessaa lammiileen kaayyoo fi faayidaa marii biyyaalessaa hubachuun hirmaannaa isaanii cimsuu akka qaban gaafate. Beekanii Takkalaa waan itti dabaltu qabdi. Lammiileen faayidaa fi kaayyoo marii biyyaalessaa hubachuun hirmaannaa isaanii cimsuu qabu jedhame. Lammiileen faayidaa fi kaayyoo marii biyyaalessaa hubachuun deeggarsaa fi hirmaannaa isaanii cimsuu akka qaban Komishinarri Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Obbo Mulgeetaa Agoo ibsan. Marii biyyaalessaan yaadni tokko garee tokko qofaan kan mari'atamu osoo hin taane akkaatuma ajandaa dhiyaataniin yaadonni adda addaa faayidaawwanii fi fedhiiwwan dhiyaatanii kan irratti mari'atamudha jedhan. Akkasumas mariin kun qaamota dhuunfaatiin osoo hin ta'in hawaasa hedduu kan hirmaachisedha. Komishinichi erga hundeeffamee kaasee hojiilee adda addaa raawwachaa kan ture yoo ta'u adeemsa amma jiruun sadarkaa naannootti kutaalee hawaasaa ajandaa kanaaf gumaachan adda baasuu irra gahe jedhan. Kanaafuu komishinii kana hojii inni hojjechaa jiru hojii duubatti hin deebi'in ta'uu Obbo Mulgeetaan itti dabaluun ifoomsan. Haaluma kanaan hojii bakka bu'oota uummataa sadarkaa naannootti filachuun naannolee murtaa'oo fi bulchiinsa magaalaa tokko keessatti eegalamuusaas ibsan. Kana keessaas naannoo uummattoota kibba Itoophiyaatti godinaalee Kafaa fi Beenchii Shaakoo waldaalee bu'uuraarraa walitti dhufanii fi sadarkaa naannootti maricha irratti kan hirmaatan filuu fi hojii hojjetameen kutaalee hawaasaarraa namoonni 8,500 ol hirmaatan jedhan. Hawaasa hedduu kan hirmaachise komishiniin kun hawaasa keessatti hojii boonsaa hojjechaa jiraachuutu himame. Adeemsi bakka bu'oota filachuu guutummaatti nagaa hirmaachisaa fi hunda kan hammate ta'uu komishinarri kun dubbatan. Ajandaan godina haga naannootti walitti qabaman walitti dabalamee marii biyyaalessaaf kan qophaa'u ta'us ibsan. Akkasumas ajandaan sadarkaa federaalaa irraa gad bu'uun hanga aanaalee diriiree hojii akka hojjetu Obbo Mulgeetaan itti dabaluun himee jira. Ministeerri Barnootaa qormaanni sagantaa fooyya'insaa guyyaa kaleessaa barattoota bara 2014 keessa qormaata kutaa 12ffaa qoramaniif kenname haqamuusaa ibse. Leeksaa Hordofaa waan itti dabaltu qabdi.
Qormaanni sagantaa fooyya'insaa guyyaa kaleessaa barattoota kutaa 12ffaaf kenname gosti barnoota fiiziksii haqame. Qormaanni sagantaa fooyya'insaa guyyaa kaleessaa laatame gosti barnoota fiiziksii haqamuusaa ministeerri barnootaa beeksise. Qormaanni fooyya'insaa barattoota kutaa 12ffaa kan bara 2014 guyyaa kaleessaa kennamuu eegaluun isaa ni yaadatama. Sababii rakkoo adeemsaa kenniinsa qormaataa irratti uumame hordofuun ministeerri barnootaa murteewwan armaan gadii dabarse. Qormaata sagantaa fooyya'insaa kaleessa laatame gosti barnoota fiiziksiin haqamuun barattoonni gosa barnootaa hafan qofaan akka madaalaman dhaabbileen barnootaa olaanaa dhuunfaa mooraa 150 fi 200 ol qabaatanii barattoota fayyadamoo sagantaa fooyya'insaa qaban qormaatichi dhaabbilee hundaan yeroo tokko akka laatamuuf karoorfame fooyya'uun bakkeewwan murtaa'etti ji'a fulbaanaa keessa akka laatamu dhaabbileen mootummaa barattoota fayyadamoo sagantaa fooyya'insaa qaban sagantuma qabameen akka itti fufan murtaa'utu ibsame. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu keenya maddeen alaatii argannetti ceena. Lammiileen Israa'el karoora muummeen ministeeraa biyyattii qaama haqaa sirreessuuf baasan mormuun karaatti ba'an. Lammiileen Israa'el karoora muummeen ministeeraa biyyattii Beeniyaamin Netanyahuun qaama haqaa biyyattii sirreessuuf baase mormuun naannoo buufata xiyyaaraa biyyattiitti mormii dhageessisan. Mormitoonni kumaatamaan lakkaa'aman naannoo buufata xiyyaaraa Israa'el Biin Giraawun jedhamutti guyyaa kaleessaa walitti qabamuu mormii isaanii dhageessisaa turan. Faransaayitti dargaggoonni hidda sanyii Afrikaa qabu erga ajjeefamee booda jeequmsa biyyattii keessatti uumame hordofee biyyattiin haala rakkisaa keessa jiraachuu ishiitu gabaafamaa jira. Sabli Alamuu dabalata oduu kanaa qindeessitee jirti. Faransaayitti dargaggoonni hidda sanyii Afrikaa qabu erga ajjeefamee booda jeequmsa biyyattiitti ka'e hordofuun biyyattiin haala hamaa keessa seente jedhame. Faransaayitti dargaggoo waggaa 17 kibxata darbe poolisii biyyattiitiin rasaasaan erga ajjeefamee booda biyyattii yeroo ammaa jeequmsa guddaa keessa jiraachuun ishee ibsame. Dargaggoo waggaa 17 Naahel jedhamu dheengadda magaalaa guddoo biyyattii Paaris keessa wayita konkolaachisaa turetti poolisii biyyattiitiin seera tiraafikaa cabsite jedhamuun rasaasaan dha'ame. Poolisiin kana jedhullee namoonni yeroo ammaa kutaalee biyyattii garaagaraatti ajjecha dargaggochaa mormuun irra ba'aa jiran garuu dargaggeessichi sababa poolisiin dhiyeesse kanaaf akka hin ajjeefamne himu. Faransaayitti jibba sanyummaatu jira kan jedhan hawaasni mormii ba'an kun dargaggoon kun seera cabsee osoo hin taane sababa sanyummaa isaatiif ajjeefame dhugaan isaa dhokatee hafuu hin qabus jedhan. Naahel dargaggeessa hidda dhaloota kaaba Afrikaa ta'e kan qabu yoo ta'u haati isaa lammii Aljeeriyaa abbaan isaa ammoo lammii Morookooti. Reuters akka gabaasetti du'a dargaggoo kanaa hordofee lammiileen biyyattii hedduun hiriira ba'uun ajjechaa poolisii biyyattiitiin raawwatame kana balaaleffachaa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduunis hidhamanii biyyattiinis haala rakkisaa keessa jirti. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo kilabni Abdii Sulultaa kilaba magaalaa Ammayyaa qabxii 3-0 injifate. Kilabni Abdii Sulultaa 3-0 bulchiinsa magaalaa Ammayyaa injifachuun kilaba lammaffaa Oromiyaa irraa nuusa xumuraaf darbe ta'e. Dorgommii shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamaa jiruun gareen Abdii Sulultaa 3-0 garee bulchiinsa magaalaa Ammayyaa injifachuun kilaba lammaffaa Oromiyaa Dambidolloo ta'anii nuusa xumuraatiif darbe ta'e. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii oduu kan isinitti mi'aan Addisuu Muluutii qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.